Ashamar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunqasifaana turuwaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Gondar magaala Dabarqiitti humnoonni shiftaa Amaara ummata muslimaa irratti haleellaa cimaa raawwatanii jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Gondar magaala Dabarqiitti shororkeessitoonni faannoo Amaara ofiin jettu ummata muslimaa irratti haleellaa raawwatanii jiraachuun barame. Guyyaa lama dura shororkeessitootumti faannoo Amaara kun magaala Gondar keessatti haleellaa ummata muslimaa irratti bananii lubbuu nama 40 galaafachuu fi masjiida hedduu barbadeessuun ni yaaddatama. Guyyaa har'aa kana sirra deebiin kaaba Gondar magaala Dabarqiitti haleellaa wal fakkaataa hanga sa'aatii guyyaatti fudhachaa jiraniin lubbuu nama muslimaa balleessuu fi masjiidota 3 gubuun beekamee jira. Masjiidota gubaman keessaas masjiida Addi Salam, masjiida Ahlal Sunnaa Duwwaa 3, masjiida Rahmaa fi ammas 4ffaa masjiida Anwaar gubuuf sochii godhaa jiraachuun beekamaadha. Gareen faannoo ofiin jedhu kun walloo kamiseetti sirra deebiin lubbuu namoota hedduu balleessaa akka turee fi masjiidota hedduu barbadeessuu isaanii beekamaadha. Ammas gareen kun biyyattii keessatti qaama isaan gaafatu waan hin qabneef gaagama hangana hin jedhamne geggeessaa jiru. Oduma wal fakkaatuun kaaba Gondar Dabarqiitti masjiidonni gubaman 4 ta'anii jiraachuun dhaga'ame. Gondar kaaba Dabarqiitti humnoonni shororkeessa faannoo Amaara ofiin jedhu ammas gocha musliimoota lafarraa duguuguu cimanii itti fufanii jiran jedhu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Hanga ammaatti lubbuun nama 1 darbuu fi namoota 3 irra miidhaan qaama cimaan ga'uun ibsamee jira. Akkasumas masjiidni 4 guutumaan guutuutti shiftoota kanaan gubatee Qur'aana waliin barbadaa'ee jira. Jiraattonni naannawichaa akka jedhanitti mootummaan miidhaan musliimoota irra gahaa jiru kanaaf xiyyeeffannoo kennaa hin jiru jedhu. Ummatni muslimaa iddoo jirtani sagalee nuuf ta'a ergaan jedhus darbaa jira. Hiriirri balaaleffannaa faannoo Amaara hordoftoota amantaa muslimaatiin ba'ame akkuma itti fufetti jira jedhu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Bal'ina isaa Abdallaan waan qindeeffate qaba. Hiriirri uummata muslimaatiin ba'ame akkuma itti fufeetti jira. Sababa finxaaliyyii Amaaraa fi ergamtoonni sirna bilxiginnaa magaalaa Gondar keessatti masjiida gubanii uummata muslimaa irratti gocha suukanneessaa raawwatanii wal qabatee hiriirri hordoftoota amantaa muslimaatiin ba'ame akkuma itti fufeetti jiraachuun dhaga'ame. Halkan idaan magaalaa Finfinnee keessatti uummanni muslimaa hiriira mormii cimaa ba'anii faannoo balaaleffataa kan bulan yoo ta'u, galgala har'aa kanas masjiida Anwaar cinaatti ba'uun hanga shororkeessitoota gocha kan raawwatan irratti olaantummaan seeraa mirkanoonnetti itti fufa jechuun ba'anii jiraachuun maddeen keenya nuuf himanii jiru. Kanumaan wal qabateen guyyaa har'aa kana magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dargaggoonni muslimaa garee shororkeessitoota faannoo Amaaraa balaaleffachuun hiriira ba'anii akka oolan odeeffannee jirra. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuuna Gindi Baraat keessatti lola mootummaa faashistii Abiy Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti taasifameen walqabatee haleellaa qilleensarraan raawwatame lubbuun namoota nagaa hedduun darbee jiraachuun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuuna Gindi Baraat keessatti lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru walqabatee haleellaa qilleensarraan raawwatame lubbuun lammiilee nagaa darbuu jiraattonni himan. Aanichatti ganda Doogomaa Kibbiitti haleellaa mootummaan Itoophiyaa raawwate jedhame kana lubbuun namoota 25 darbuu jiraataan tokko BBC'n dubbise hime. Haleellaan kun jimaata darbe kan raawwatame ta'uu fi uummanni naannichaa baqatee bosonaa fi holqatti galeeraa jedhan jiraataan haleellichaa ijaan arguu dubbata. Gooxii Kibbii keessatti gaafa jimaataa galgala saa 12 irratti haleellaa namatti hin tolle raawwatan. Uummanni baqatee kan hallayyaa keessa bu'e dubartoonni 5 bosona keessatti dahan. Dubartiin tokko isaan keessaa fayyaan ishee rakkoo keessa jira. Nyaatallee argachuu hin dandeenye jechuun waan arge ibsaa jiraataan kun. Itti gaafatamaan koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa obbo Tasfaayee Miiressaa aanaa Abuuna Gindi Baraat keessatti mootummaan hidhattoota irratti dirooniidhaan haleellaa raawwachuu dhugaa ta'uu himaniiru. Garuu miidhaa namoota nagaa irratti ga'eef odeeffannoo hin qabu jechuun BBC'tti hime. Itti dabaluunis
jiraataan BBC'n dubbise humni waraana mootummaa horii uummataa 220 ol ta'u gara laga Mogorii fi laga Abbayyaa gidduutti oofuun akkasumas re'oota gooxii kibbii keessaa qalachaa turuun himan. Uummata keessaa namoota nagaa 25 ta'antu du'e. Namoota 7 osoo haleellaa xiyyaaraa baqatanii hallayyaa keessatti bu'anii du'an. Jiraataan kun miidhaa lubbuu fi qabeenyaa irra ga'e kana ija isaanii arguu hima. Itti dabaluunis kana dura hidhattoonni waboo naannicha keessa deddeebi'aa turan kanaaf xiyyaaraan haleellaa raawwatanii jedha. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa wajjin waraanatti jiru Odaa Tarbii haleellaan qilleensarraa uummata nagaa sodaachisuuf jiilchisu malee waraana isaanii irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu BBC'n hime. Mootummaan waboo yeroo gabaabaa keessatti balleesse jechuun opereeshinii qindaa'aa gaggeessaa jira jedhe kanaanis hidhattoonni ABO shan irratti tarkaanfii fudhataa jiruun milkaa'aa jirra jechuun ibsa baasee ture. Haa ta'u malee Odaa Tarbii dhimma opereeshinii kanaa irratti yoo dubbatu loltoonni waboo dhaabbatanii lolaa jiru. Wareegama barbaachisus kaffalaa jiru. Injifannoo malee waan biraan argine. Waraanni mootummaa lafa kana dura bilisa bahee deebisee harka galfatee hin qabu jedhan. Lakkoofsi loltoota mootummaa booji'amanii 400 ni ta'a. Meeshaan waraanaa immoo hedduudha jedhan. Namoonni BBC'n Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gindabarat keessaa dubbise loltoonni waboo bakka duraan turan irraa gadhiisanii bahus ni dubbatu. Odaa Tarbii bakkicha gadhiisanii jechuun achi dhiisanii bahuu miti jedha. Naannichuma keessa socho'u jedhee kan ammoo tarsiimoo waraanaati jedha. Mootummaan dirooniidhaan kan haleele bakka uummanni nagaa jiraatudha kan jedhe Odaan dhiyeenya bakka Doogomaa jedhamuun rukutuun manneen 3 gubaniiru. Waraana keenya hin arganne uummataaf nu yaaddesse malee waraana keenya irra miidhaan ga'e hin jiru jedhe. Mootummaan ammoo haleellaa waboo irratti raawwataa jiru milkaa'an jiraa jedhe. Gabaasi kan BBC'ti. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jalaa kaasiniin jecha agawaan nu waliin turtaniif galatooma.